Kam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota teenya nageenyi keenya kan kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa ga'u. Egaa har'allee appilikeeshinii ajaa'ibaa tokko qabadhee dhufe. Aappiin kun immoo ka addaati, ka ajaa'ibaati isiniin jechuun danda'a jechuudha. Egaa maal gootan nama tokko yoo shakkitan jaalallee kee haa taatu jaalallee teete abbaa fedhe haa ta'u ilmaan keetis haa ta'u yoo hordofuun dirqama sitti ta'e maal goota seete appilikeeshinii ammaan isiniin jedhu kana moobaayil nama isinitti irratti buuftan jechuudha. Kanaafuu erga appilikeeshinii kana irratti buuftanii mooda maal gootan bakka jirtan bakka deemtan hundarraa jechuudha. Appilikeeshinii masan gadi tuuxanii yoo jettan laayivii namni sun waan sa'aatii sanitti inni hojjetaa jiru biyya fedhe bakka fedhe haa jiraatu. Direct waan namni sun sa'a sanitti hojjetu isinii fide jechuudha. Laayivii direct maal gootan kaameraa isaa kana ofirratti hina jechuudha. Sana booda maal ta'aree walumaa galatti wanni inni hojjetu akkuma waan kaameraa yookaan moobaayila isaa asirra kaayateetti direct bakka deemu kana hunda simatti mul'isaa deema jechuudha. Shakkii takka hin qabu. Bakka inni deemu bakka inni oolu hojii isaa guyyaa guutuu daqiiqaa takka fuus jalaan bahu kontiroolii kee jala jira namni appilikeeshinii kana irratti fedhe bakka takka si jala bahu hin danda'u. Namoonni tokko tokko immoo shakkuu dandeetta soba jechuu dandeetta soba miti hin shakkin dhugaadha wanti ani asirra gadi lakkisuun guutumaan guututti dhugaadha jechuu hin dandeetta jechuudha. Keessattuu waa'ee hakarii yookaan moobaayilota namaa cabsan kana irratti isa qabatamaa qoradhee sirrii ta'uu isaa mirkaneeffadhee fidee dhufe. Kanaafuu xiqqoo isin lakka hin shakkine yoo si dhibe mootu gama keessatti WhatsApp fi Telegram keessatti nagaafachuu hin dandeessa jechuudha. Kanaafuu maal godha akkamitti akkasitti nu hojjeta warra jettaniif direct hojjisiisee isin agarsiisa ija keessanii isin agarsiisa hanga dhumaatitti na hordoftan jechuudha. Egaa dursa jechuudha moobaayila keessanirraa Gmail fi paaswordii moobaayila keessanii sammuutti yookaan waraqaa irratti qabatanii qopheeffattan. Itti aansuudhaan maal gootan moobaayiluma keessanirratti jechuudha appilikeeshinii lama buuftu jechuudha. Appilikeeshinii lamaan kunoo isaan kanneen lamaan bakka tuttuqee isin agarsiisu kanneen lama aappiiwwan lamaan tanneen gama gubbaatti irratti jirtan kunoo hoomsafii fi siihoom kan jettu moobaayiluma keessan irratti buuftanii akkasumatti keettan jechuudha. Sana booda maal gootan yeroo moobaayilii nama hordofuu barbaaddan sun harka keessan gahetti maal gootan asirraa moobaayiluma keessan kanarraa jechuudha appilikeeshinii tokko itti ergitu jechuudha. Siihoom kan jedhu kan gamanaa kana siihoomii kana biltoosiidhaan moobaayila sana irratti achi ergitan jechuudha. Sana booda erga moobaayila sanitti achi ergitanii maal goona asduudumaan gara moobaayila kaanitti achi deebine isin agarsiisa kenna kana booda itti deebina kuni amma moobaayila isaati jechuudha. Maal goona ree hatattamumaan erga appilikeeshinicha kana asirratti buufne jechuudha. Erga appilikeeshinicha kana asirratti buufne appilikeeshinii akkasumatti dhiifne maal goona seetingii keessa deebina gubbaarra seetingii moobaayila isaa keessa deebina jechuudha. Kana hordofuu barbaadnu sana hatattamaan jechuudha. Sana booda seetingii kana yeroo takka gadi tu'ina jechuudha. Sana booda maal goona gadi siinee account kan jedhu barbaadna jechuudha. Account and since kunoo bakka kanatti argadhee jira jechuudha. Kanaafuu setting keessa account kan jedhu hundumtuu ni jira jechuudha. Kanaafuu mobile hunduu ni qaba. Account kana yeroo takka tuqa jechuudha. Sana booda maal goona gama gadhaanu kanarratti kunoo add account yookaan add another account jedha jechuudha. Mobaayilota adda addaa irratti jechuudha. Kanaafuu add account tana yeroo takka gadi tuqa. Sana booda haala kanaan yoo nu dhufe maal goona Google kana filannee Google irratti gadi tuqina jechuudha. Egaa haala kanaan nu dhufe maal goona kunoo bakka kana walakkaa kana gadi tuquudhaan Gmail sammuutti yookaan waraqaa irratti qopheeffannee dhufne sana irratti guunna jechuudha. Kuni hanga ammaatti kan godhaa jirru moobaayila isaati irratti jechuudha. Kanaafuu maal goona Gmail qabannee dhufne sana itti guunna jechuudha. Egaa haala kanaan itti guuta jira. Egaa itti guunne maal goona next tan jettana tagama gadhaantu tana yeroo takka gadi tuqina jechuudha. Sana booda maal nuun jedha ammas paaswordii keessan itti guutaa jedha. Kanaafuu paaswordii fi Gmail qopheeffannee dhufne sanirraa egaa paaswordii Gmail itti goone paaswordiis itti daballa jechuudha. Sana booda maal goona gama gadhaanu irratti next tana ammas next goona jechuudha. Sana booda gama gadhaanu irratti kunoo I agree tan jettana yeroo takka tuqina jechuudha. Kuni kan godhaa jirru moobaayila isaati irratti ta'uu beeka. Moobaayila isaati irratti Gmail kennaa fi paaswordii qabannee dhufne san irratti guunne add irratti goone save goone jirra jechuudha. Kanaafuu eega Google irratti guunne booda uf booda deebina. Google makana baak gooneetuma uf duuba deebina akkasumatti jechuudha. Settingii makana jechuudha. Settingii isaa keessatti hafna amma settingii keessaan baanu. Sana booda maal goona ol siinee akkana gadi siinee application management dha'ina jechuudha. Settingii keessa ammas application management fi yookaan apps bakka jedhu jira moobaayilota Samsung keessaa fi iPhone fi moobaayilota adda addaa keessa jechuudha. Oppo humama kanneen keessa jechuudha. Garaagarummaa qaba. Kanaafuu kunoo bakka kanatti application management naan jedha. Keessan immoo apps jechuu danda'a. Kanaafuu isa kana yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Sana booda applicationicha irratti fe'e sana bakka kana kunoo bakka kanatti argama jechuudha. Kanaafuu maal godha isan gadi tuqa yeroo takka jechuudha.
kan moobaayila isaati irratti fe'e. Sana booda maal godha? Appilikeeshinicha isaatirraa kunoo appilikeeshinii achirra fe'e sanirraa notification kan jedhu kana bakka kana kunoo notification manage notification kan jedhu kana yeroo takka tuqa jechuudha. Sana booda notificationii kanneen off godha kunoo isa kanneen isaan kanneen guutumattuu off irraa godha jechuudha. Maaliif akka ergaawwan adda addaa yeroo an achi hordofu akka asirratti hin dhufneef jechuudha. Yeroo an bakka biraa taa'ee kaameraa isaa kana achirraa banee isa laalu ergaan as jalatti dhufa jechuudha. Kanneen jalatti akka ani isa hordofaa jiru itti hima jechuudha. Kanaafuu notification akka irratti hin dhufneef off goona jechuudha. Akka waa takka beekuu hin dandeenye jechuudha namni hordofnu suni jechuudha. Sana booda as keessaa guutumattuu ni baana jechuudha. Egaa maal godha? Settingii keessaa xumurannee jirra. Amma suduudumaan gara appilikeeshinichuma kanaa asirratti jechuudha. Mee gadi tuqnee irratti akkaawuntii keenya irratti goonna jechuudha. Egaa haala kanaan dhufa appilikeeshinichi jechuudha. Sana booda maal goona? Kunoo continue tayyuttana mallattoo magariisa kana yeroo takka gadi tuqna. Sana booda kunoo allow kan jedhu kana tuqna. Sana booda ammas yeroo sadiif allow kan jettana yeroo sadii tuqna jechuudha tartiiba. Sana booda haala kanaan dhufa jechuudha appilikeeshinichi. Moobaayilii isaati irratti kaaga ammaa guutaa jiru kun hatattaman jechuudha. Sana booda maal goona? Sign in with Google kan jedhu kana yeroo takka tuqna jechuudha. Kun hunduu moobaayilii isaati irratti beekuu qabdan ammas irra deddeebi'ee isinitti hima. Kanaafuu maal goona? Accept kan jettana yeroo takka tuqna jechuudha. Egaa kunoo akkuma isin jedhette jechuudha akkaawuntiiwwan asirra jiru na filachiisa jira. Kanaafuu ka ofii kiyya itti guuta sana filadhee gadi tuqa jechuudha. Sana booda haala kanaan naa dhufe. Gama gad aanu irratti allow bakka jettana isii tana yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Kunoo isii tana jechuudha. Egaa haala argitan kana moobaayila isaatirraa xumuradhee banee geessee jira jechuudha. Kanaafuu maal godha? Amma ilaala tartiiba jechuudha. Gama gad aanu irratti kunoo fakkeenyaaf asitti bakka kanatti bakka tuttuqee isin agarsiisu kanatti device jedha. Bakka kanatti mootu records jedha. Bakka kanatti alert jedha. Bakka kanatti mootu mi jedha. Mi kana keessa kadhuma gama harka mirgaatti irra jirtu tana mi tajaajiltana gadi tuuxanii maal gootan bakka kana dhuftan kunoo settingii tana dhuftan jechuudha. Settingii tana yeroo takka gadi tuuxan moobaayila isaatti irratti jechuudha. Maal gootanii kunoo bakka kana dhuftanii jechuudha. Kunoo isii tana jechuudha. Power save mode tajaajiltana yeroo takka isii tana achi ibsitan akkana gootanii moobaayila isaatti irratti maaliif akka moobaayilli isaa ragaan isaa jalaa dhumuu fi akkasuma moobaayilli isaa OA milikkita itti hima jechuudha. Akkasuma immoo moobaayilli isaa fuulli moobaayilli isaa kun ifaan irraa hin dhaamu akkasuma taa'aa oola jechuudha. Akka akkasiin taaneef yeroo nuti kaameraa keenya achirraa bannu moobaayilli isaanii ho'a lammaffaa irratti immoo moobaayilli isaa kun ifaa guddisa akkanumatti dhuseetuma taa'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isii tana yoo ibsine wanta takka wanni beekuu danda'u jechuudha. Akkuma duraanitti jira jechuudha. Power save mode yoo ta'e jechuudha. Kanaafuu ifaas jalaan dhaamu ifaas jalaan dhumu moobaayilli isaatiin sun ho'u waa takka hin beeku jechuudha. Akkasuma immoo settingii keessa seenee notificationii balleessinee jirra waan ta'eef asirrattis wanta takka ergaan tokko dhufuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu wanti inni beeku tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu maal goona? Appilikeeshinichi isa kana as jira irraa xumurannee jirra. Maal goona? Appilikeeshinicha kana akkanatti tuqnee jechuudha. Fuunee deemnan jechuudha. Maal goona? Application tools kan jedhamu kunoo achi keessa kenna jechuudha. Fuunee achi keessa seensifna jechuudha. Haala kanaan achi keessatti dho'isna jechuudha. Kanaafuu egaa moobaayila isaatirraa amma xumurannee jirra jechuudha. Kanaafuu moobaayila isaa akkanumatti dhiifnee keessaa baanee gara moobaayila keenyatti deebina jechuudha. Egaa amma gara moobaayila keenyatti deebi'ee jira. Kanaafuu maal godha? Appilikeeshiniiwwan reefu isin agarsiisu kunoo asxina jechuudha. Aappiiwwan waannichi jechuudha. Kan isaatirratti kafee kunoo si home kan jedhu kana yoo ta'u kiyyarratti kaafe immoo kunoo kana jechuudha. Kanaafuu akkaawuntii si home kana moobaayila isaatirratti fe'ee jira jechuudha. Kiyyarratti immoo hoomsaaf kan jedhu kana fe'a jechuudha. Kanaafuu kan addaan beekuu barbaachisa. Maal godharee si hoom kan jedhu kana kunoo isa kana jechuudha. Kana moobaayila isaatirratti fe'ee jira waan ta'eef moobaayila kiyyarratti hin barbaadamu. Moobaayila kiyyarraa delete godhee balleessa jechuudha. Kunoo ni balleessa. Moobaayila kiyyarraa ni balleessa jechuudha. Kanaafuu moobaayila kiyyarratti kaafe kunoo isa kana. Hoomsaaf kan jedhu kana appilikeeshinii kiyya kana yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Sana booda maal godhaa? Mallattoo magariisa continue jettana yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Sana booda allow tan jettu gama gubbaarraa tan isii tana gadi tuqa jechuudha. Ammas allow godha yeroo sadiif allow godha jechuudha. Sana booda kunoo haala kanaan akkaawuntii Gmail isaa na gaafate jira jechuudha. Gmail moobaayila reefuu sanirratti moobaayila isaa sanirratti guuta sana asirrattis guuta jechuudha. Kanaafuu sign in with Google tan jettana gadi tuqa jechuudha. Sana booda kunoo gamanatti accept bakka jettana yeroo takka gadi tuqa jechuudha.
sana booda maal goona kunoo akkaawuntii naa fidee jira. Kanaafuu akkaawuntii kiyya kan moobaayila isaatti irratti guute sana kiyya irratti guute kunoo asirra jira. Yoo duraan moobaayila kiyya irra ka jiru taate salphumatti naa fidee innu hagana wanti akkaawuntii haaraa itti guutuuf hin jiru jechuudha. Kanaafuu kunoo akkaawuntii reefu moobaayila isaatti irratti guute sana naa fidee jira. Kanaafuu akkaawuntii wal fakkaataa sana isuma asirrattis gadi tuqa jechuudha. Isuma seef irra godha jechuudha. Kanaafuu kunoo haala kanaan na dhufee jira jechuudha. Sana booda gadi siqee gama gadhaan irratti kuni moobaayila kiyya irratti sirriitti yaadadha ammas akka hin irraanfanne jechuudha. Kanaafuu kunoo allow bakka jettan gadi tuqa jechuudha. Egaa kunoo direct online irratti deebi'ee jira. Kanaafuu maal goona? Dursa osoo itti fayyadamuu hin eegalle dura maal goona? Gama gadhaan irratti kunoo gama gadhaan dakarratti bakka mallattoo xiyyaa irratti baate tana miita jettana jechuudha. Kuni device jedha, kuni record jedha, kuni alert, kuni mootu miita jettana kunoo miitana isii tana bakka tanattu ina jechuudha. Sana booda ol siinee kunoo setting bakka jettu tana setting tana nutis yeroo takkattu ina jechuudha. Sana booda maal goona? Gama gubbaatti irratti dursa kan jedhu private kan jedhu kana isii tana akkanatti achi ibsina. Maaliif kana goona? Moobaayila nama saniitti irratti feene jirra waan ta'eef moobaayila nama saniitti irraa gara keenyatti as deebi'ee akka namni sun yoo gadi tuqe akka carraa ta'ee bakka kana yoo argate gadi tuqee yoo jedhe nu hordofuu danda'a waan ta'eef kanaafuu akka inni inumaan tuqee nu hordofuu hin dandeenye jechuudha. Isa ofirraa blocked goonee jira. Kanaafuu keenyarraayis xumurannee jirra jechuudha. Gabaabumatti maal goona ree? Gabaabumatti as deebinee kunoo device kana deebinee egaa tartiiban amma walumaan ilaalla jechuudha. Mee moobaayila sanas isin agarsiisa, kanas isin agarsiisa, lamaanuu ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu maal gootan? Isin yeroo nama sana hordofuu barbaadanitti mallattoo kaameeraa tana kunoo ta'isii gattu tana agartanii isii tana gadi tuqna. Yoo mootu location isaa hordofuu barbaadnu bakka kana location isaa gadi tuqna jechuudha. Sana booda bakka inni jiru location isaa illee nuuf fida. Egaa gaafa yoo waraabnu fakkeenyaaf viidiyoo kanaan gattu ine yoo waan tokko achitti isa agarre waan hojii tokko yoo ragaadhaaf barbaanne riikardii tana bakka tanatti riikardii nu dhufa bakka tanatti riikardii nu dhufa riikardii gadtu ine kunoo riikardii as keessa waliin qabanna jechuudha. Kanaafuu mee tartiibaan isin agarsiisa waraabee. Amma gara egaa moobaayila isaatti wal bira kennee lamaan wal biratti ilaalla jechuudha. Amee kunoo amma maal godha? Mallattoo kaameeraa tana yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Kunoo haala argitan kanaan gadi tuqee jira jechuudha. Egaa haala kanaan itti fayyadamuu dandeetta. Gabaabumatti jechuudha appilikeeshiniin aappii ajaa'ibaati jechuudha gabaabumatti. Kanaafuu haala kanaan akka ajaa'ibaa kanatti waan barbaadan arguu fi itti bakka takkattuu gara isin jala dhokachuu danda'an jira jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii kana irra guddaatti mootu osoo description boxii kiyya jala buufattanii aappiiwwan lamaanuu baay'ee bareedaadha. Maaliif maallaqaan bitame waan ta'eef achi dhaqaatee achi jala buufadhaa isin jedha. Egaa haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan kabajamtoota teenya xumuree jira. Yeroo biraa aappii biraa qabadha isiniif dhufa. Egaa namoonni YouTube channel keenya kanaaf haaraa taatan immoo asumaan subscribe osoo hin goone keessa akka hin baane isin jedha. Maaliif yeroo biraallee waan biraa qabadha yoo dhufa waan ta'eef ergaan sun isin bira jechuudha. Kanaafuu ammaaf xumuree jira. Nagaraa ta'a.